Aktarii beekamaan tokko ashaangulliitii fuudhuuf akka jiru ifoomsee jira. Namichi biyya Keeniyaa ani Yesuus jedhee barsiisaa ture ayyaana dhufu kanatti akka fannifamuuf namoonni irratti ka'aniiru. Akkasuma aktarii beekamaan biyya Ameerikaa ulfaa'uun isaa oduuwwan dinqisiisootti banaa ture Ermiyaas Tolasaatii dhiyaadha. Namichi kun Yuurii jedhama. Taatoo fiilmii beekamaa fi jabeenya qaamaa ulfaatina kaasuun beekamudha. Argoggee irraa jaalalli jabaan akka qabe dubbata. Argoggee yookaan ashaangulliitiin isa cina jirtu ammoo Maargoo jedhamti. Yeroo dhiyoottis cidha gaggeeffachuuf qophii irra akka jiru akkuma dubbatee ture yeroo ammaa ashaangulliitii kana wajjin cidha isaa raawwatee jira. Yeroo ammas mana tokko keessa waliin jiraataa jiru. Maargoodhaaf pilaastikii sarjarii garagaraas hojjisiiseera. Waa'ee ishee gaafa dubbatu Yuuriin jaalalli jabaan ishee irraa na qabeera. Isheen anaaf waan mararraa addadha. Jireenya koos jijjiirteetti nyaata qofa dalaguu hin dandeessu malee waan mara ishee irraa nan argadha. Yeroon mana galus kolfa ishee hin quufamne na simatti. Ataakaaroon tokkollee ishee bira hin jiru nan jeeqxu nan qaaqxu. Maargoo faana erga wal qunname ji'a 8 ta'eera jireenya koo guutuu ishee faana dabarsuun fedha jechuun yaada isaas dubbateera. Akkasuma tibbana oduu miidiyaalee hedduu haasofsiisaa ture Nas X raapparii beekamaan Ameerikaa mucaa dhale. Raappariin kun mucaa dhaluu isaa kan beeksise sirba albeema isaa isa haaraa gabaaf dhiyeessuuf yeroo jedhattu ture. Miidiyaalee hawaasummaa isaa irratti akka barreessetti amma nagaan mucaa dhalee boqonnaa yeroo da'umsaa irraa deebi'eera jechuun dhoobee ture. Dinqisiifattoonni raapparii kanaa taateen kun dhugaa ta'uu adda baafachuuf deddeebi'anii gaaffii dhiyeessaafii turaniiru. Innis dhugaa ta'uu mirkaneessee jira. Ani yeroo tokkotti abbaa fi haadha jechuun deebii laateera. Yeroo tokko abbaas haadhas ta'uun akkamiin danda'ama laata? Waan seexanni guyyaa dhumaatti dhaloota godhume ilaala. Raappariin kun kana dura kophee seexanaa jechuun keessoo kophichaatti dhiiga godhee kutaa macaafa qulqulluu keessaa Luqaas 10:18 irratti maxxansuun gabaaf dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Namni seera Waaqayyoo kaa'e irra darbuudhaan waan ofii tolfatee fuudhuu yookaan heerumuu akkasumallee horii fi bineensota garaagaraa wajjin gaa'ela dhaabbachuun erga jalqabee bubbulee jira. Fedhii Waaqayyoo dhala namaa irratti qabu garuu kana miti. Namni isa dhaga'e isaaf abboomame akka jiraatu fedha. Namni garuu yaada Waaqayyoo dagatee summii inni hamaan facaase dhuguudhaan maraatummaa hamaa keessa galee jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Qalbii jijjiirratanii gara Waaqayyootti deebi'uun gara maraatummaa isaa hamaatti ce'aa jiru. Kun immoo dheekkamsa Waaqayyoo fida malee boqonnaa yookiin aara galfii hin fidu. Kanaaf namni yoo isaaf abboomame isaaf jiraate eebbaa fi boqonnaa bara baraa keessa jiraata malee gara badiisaa hin naqu. Eeyyee warri Waaqayyoon sodaatan warri Waaqayyoof abboomaman warra isa biraa qooda qabanidha. Ajaa'ibni kan biraan ammoo lammiin Keeniyaa ani Yesuus Kiristoosidha jedhu rakkina keessa jiraachuun isaa beekame. Ani Yesuus dhugaa waggaa 2000 dura Yerusaalem keessa turedha jechuun paasteriin Keeniyaa Ulimuu Yesuus Taangolee kan jedhamu Keeniyaatti hordoftoota hedduu horateera. Haadha warraa tokkoo fi ijoollee 8 qabu Ulim hordoftoonni 1000 lakkaa'aman dinqii hojjete argine jedhan waliin sirna galateeffannaa raawwatu. Bakka buutonni isaa ani Masiihii Waaqayyoo biyya lafaa fayyisuuf ergeedha jechuusaa fi dhukkubsattoota fayyisuu irraa kaasee hanga cidha irratti bishaan gara shaayitti jijjiiruutti akka argan dubbatu. Akkasuma hordoftoonni isaa yookiin bakka buutonni isaa ayyaana Faasikaa dhufu irratti fannisuun Masiihii dhugaa ta'uu isaa mirkaneessuu waan barbaadan fakkaatu. Paasteriin ani Masiihicha ofiin jedhu kana fannisuu qabnaa. Sana booda guyyaa 3ffaatti du'aa ka'uu fi dhiisuu isaa mirkaneessuu qabnu jechuun murtoo irra gahanii qophii eegalaniiru. Duuti isaa fannoo irratti akka mismaaraan dhahamuu fi erga awwaalamanii booda guyyaa 3tti akka du'aa ka'uuf akka eeggatan murteessan. Mu'aaliin kana hubatee homaa waan sodaate fakkaata. Poolisii Keeniyaa waamee akka isa hin fannisne kadhatee ture. Bakka buutonni isaa garuu murtoo isaanii irratti cichanii itti fufanii jiru. Poolisiin amantaa keenya keessa akka hin seenne nuti bakka buutonni Masiihii keenya waliin dhimma keenya ni xumuranna jedhan. Poolisoonnis dhimma amantaa keessa akka hin galle beeksisaniiru.
hordoftoota Ermii Naabawaa Tube utuu isin ta'e hafannifamu moo hin fannifamin jettu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii kanaa hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Akkasumas laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni haaraan immoo subscribe gochuudhaan odeeffannoo garaagaraa yeroo yerootti gadi lakkifamu akka argattan kabajaan isin gaafanna. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa garaan waliin ga'u waaqessoo hundumtoo dilichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka diinu buddeen barbaacha mootireenyaa yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii deddeebi'annu.